Kalee yaa'ii UN booda waan ajaa'ibaa ta'e. Pireezidantiin Faransaay Emmanuel Macron magaalaa New Yorkiitti daandii irratti dhanqame ture. Konkolaatonni Pireezidant Trump eegamaa waan tureefi Macron daandii akka hin qaxxaamurre dhorkame. Namoota meeqa? Namoota 10tu na wajjin jira. Gara eembasii Faransaay deemuu barbaanna. Kabajamoo dhiifama guddaa. Pireezidantii Trump dhufaa waan jiruuf yeroo ammaa kana wanti hunduu cufameera. Dhiifama. Hin mul'atan taanaan na dabarsi. Ani si wajjiniin hin mari'adha. Poolisichi dabarsuu dinnaanii Trumpiif bilbile. Maaltu ta'e sitti fakkaate? Sababa keetiin daandiin waan cufameef daandii irra dhaabadhee eegaan jira. Deebiin Trump hin dhaga'amu garuu Macron haasanitti fuufee dhimbira kaase. Eeyyee nan beeka sin hordofa garuu haala gaazaa keessa jiru irratti ana siif Kataar yoo marii gabaabaa goone natti tola. Achiin booda wanti isaan haasa'an hin dhaga'amu. Akka riipootarii Bruce jedhuuti Macronii fi eegdonni isaa daqiiqa 30 fi New York keessaa miilan deeman. Yeroo garagaraatti dhaabbatee namoota waliin suura ka'aa ture. Yaa'ii UN irratti Macron waa'ee gaazaa bal'inaan dubbata. Uummanni Falastiin haqa akka argatuu fi yeroon beekamtii biyyummaa kennanii West Bankii fi Jerusalem deebisanii ammaa jedha. Kaanini waraan ajjecha fi dhumaatiin uummata gaazaa dhaabbachuu qabaa jedhe.